Naannoo biraa addaani dhaggeeffadhu. Dhagee. Kama dhugaa dhaggeeffadhu. No, kama dhugaa dhaggeeffadhu. Kama dhugaa dhaggeeffadhu. Waan gaafa gargaarsi eegalamerra haga har'aatti akkaawuntii keetira seene odiitii naa baasi isteetimentii isaa fidi yoo birriin kanan dhufne kanaa gatta jechuudha. Aarsaa barbaachisu wallahi nama rabbii lama jedhan ana fudhata. Gaafa gargaarsi eegalerraa kaanti birrii akkaawuntii keetira seene odiitii waliigalaa baasii fidi hin baartee ati fidhu taadhan immoo viidiyoo si dawwalee baasee si garsiisan. Dhugaadha Itoophiyaatti eeyyama abbaatiin ala akkaawuntii namaa isteetimentii baasuun dhowwan. Ila dhugaadha. Dhaggeeffadhu. Birriin gaafa gargaarsa keessa rabbuwwan kanatti galchirraa kaasee dubbachuu maan dandeenye sitti marraa miliyoona 16 fi 276 fi 409 galee siin jala robbolesa kenna amanii fudhadhu nam qabeeta sii gargaaraa ta'e rabbi si afayyisu. Shayyee alhamdulillah jedhee raamu ammallee bakka kanaa miti yoo zarfaa jette zirafoo mina gabbanyine maaltu natti si aarta buleesoo. No, sittara jiro wallahi ma fa sittara wasa. Kana dhukkuba minaamin atiqalu hai. Ummatan batabbati warri na arrabsulle waan fidu takkan jiru arrabbi malee nama sodaadho bola. La ina arrabsina. Kana badana gol please lo tokko na dhaggeeffadhu kaasuu. Jimme carraa walii yaa kennu mee yaa jiran as gubbaa haasa'uun faayidaa qabu amma furmaata yoo kenne hoo yeroo tokko furmaanni sheekotii fi guuraa turtan na sobsiisi sin jira deebitini abbaan meetan fidaa na sobsiisa obiriin kanan ta'in isin jira jira baran enee qaxxaalu wallahi islaamummaa keessaa isin baan yoo obiriin kun kanan ta'in deemaa fida maaliif nama itti fidi namni haidar sheekotii akka takka warra wajjin guuraa turtan bira nama hundan finna dhaggeeffadhu mi'uut godhadhu taa'ee mi'uut godhadhu heydar binti sheekota takka kan fidi hin fiddu taanan guutuu keessan isin saaxilan si jammar manni yaalaa qixxetti ispoonsara isinii ta'e miliyoona irraa meeqa akka isinii dhiisi hai amma maadaan mee waa konfiis ta'e akkaawuntii kana laalaalii jedha itti erge Itoophiyaa Nigdi Baankii manaajaratti birrii miliyoona 16 fi 276 birrii 409 fi saantibii 79 seenee baatii tanan arfan kanaa itti godhiinaa ergii jedhan obboleessa kiyya galatoome biyya waliin qabna mootummaan isin bulchaa jirullee soddaadha sumaanuyyuu tole jedhee waa'ee akkaawuntii eeyyama qabu minaaminii karrara na buusee akkaataa itti eeyyamamu minaamin adda baane. Amma anumaatan gaafa rabbii tokko yoo dubbiin tuni faallaa gortee walitti dhufa jedhee dookumentii godhee kaayataa jiru anumaa akka isinuu sadaqaa ilmoo sadaqaa ittan sadaqaa mubaaraka hojii fudhannataa jiru gowwa goonni keenya akkas zayitiin itti naqee tasirraa sadaqaa funaan ta'a addisuu abdii gargaarsisii naan jedhan arrabsan jara keenya naan arrabsinaa birriin guddaa guuramee shilingii guuradhaa achi miliyoona jiraa jennaan dida viidiyoo waraabaletti erganii abdiin hagarumaan dhufe. Aboota lama waraabanii iccitiin keessa baasan dura haa shakkalattuu callise abdii keenya dubbiin akkamii birrii meeqatu galee meeqa barbaada jennaan miliyoona 4tu gale miliyoona 5tu gale 4 barbaada anaan jedhe. Kaleessa mana baabatitti 4tu gale 5 barbaada jedhe. Lafarratti haasawa isaa haasawa wal dhabullee viidiyoo 3 qaba. Annama kana jala deemee kokkee nama qabena. Gizee nama wal qabne ilaan akkaatan itti nama mooyu taraa takkaan ol ka'ee hin qabadhu. Anamma abdii Itoophiyaan guutuu yoo irra gorte yoo bakka araadaa ta'e akka heydariin jiran kana viidiyoo biraa hojjedhu jedhanii faaxee kan isinirraa kijibe malee karaa dhugaatiin Itoophiyaan guutuu yoo irra gorte abdiin harkaa baasuu hin dandeettan. Ma'asalaama dhimmi abdii raggaasatiif dhimmi kiyya bappiis bichaa no mi'alqo. Peace yon ta'in fixuu hin dandeettan ani gowwaadha hin beektan inna sanirratti amma miliyoona 5 jennaan gannaa liqimfamuu jala kanaa kun ijoolleen nama arrabsaa keessattuu warri keenya kun akka bada nama arrabsa kaa warri islaamummaa waliin qabnuun kun amiiruma keessa galee akka dura silaa du'uu ni hedu asirra fide eega fide immoo fide amma waan naa gootan yoo waan kanarraa hubannoo qabda warri korellee Ustaz Qasim Fantille, Abadari Fantille, Ustaz Arif Fantille, Ali Fantille,
dubbadha. Yookaan yoo birrii miliyoona 30-40 isin gaafatan kunoo namni 18,000 jira amma birrii gur. Yoo miliyoona doolaara 55,000 san taate doolaara 55,000 jechuun black marketin miliyoona 9 baankii yoo taate gadi bu'aayu. Kanuma miliyoona 10 yoo baankiin taate miliyoona 10 ta'a yoo black marketin miliyoona 9 ta'a. Miliyoona 7 tirfii jira jechuudha. Gargaarsaaf ga'ee irraa hafa birrichi. Kanaaf yoo dandeettan asumatti haa dhaabatu. Anillee dhiifama gaafadhaa obboleessa keenya uummata irraa dhaaba. Dhimmi piraayiveetii jaartiin wal lolanii uummata irraa ganamaa galgala ilmuun kun haa dhaabbatu jara keenya. Maqaa keenyaafuu gaarii miti wanni kun. Akkasii warri mootuu lakki asli hin dogoggorte. Birriin haganaa miti. Yoo jettan mootuu dubbadhaa olamaa'onni keenya asirra jirtan. Hin arramadhaan yoo dogoggorte. Alaikum salam. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Farhan. كم نجاجر تنون دكيسانو نجا فيا جزاكم الله خيرا إن شاء الله جيتش ما دايكا تقول باتان إن شاء الله دبيون دعاء سوجر تاني سنتا كان يرسنه وليس كي نعبد ربنا فيسون نجال كبارا كلام فارق الإسلام ما صارت قدي سعادة أبو هاتوتي أكو جتانو نكجري شهادات نجال كبارا كم أنا ما كم يوان كنا دكين يكو أنا ما كم يو غرغر ماله garee shaadaatiin wanni wal qabatu jiru garuu warra garee shaadaa faana nama hojjetaa ture jechuun nama daawaa gochaa ture jennee amanna. Garuu wanni kun akka garee shaadaa faana akka biraatti waliin qaban akka adda nu baaftanii garee shaadaa jechuun asliidhuma isinis wal qabata jechuudha. Akkas taanaan wanni isin duuba waa dhuskine hojjennu hin jirru nuti. Yoo goone isin tachas baanee himanna waan jirullee dubbanna jechuudha. Dhugaadha immoo erga inni mana yaalaatti gadi bahe ammoo waan kana nu qaqqabee jennaan ustaazonni poostii godhanii jennaan dhaabbadhee maal mara poostii godheyyuu. Silkii sirreeffadhaa. Nagaamu sagaleen kiyya. Ishee dubbadha. Ani jarjareeyyuun goone erga namoonni godhanii bultii 4-5 turee godhe maaliif jennaan uumama kiyyatti waan jarjaru isinii galee maaliif jennaan waa adda baafachuun naaf wayya. Akkatti isaa ta'e nama wayiin wal qunnamee waa gurra na buusanii tole jedhee dhuma dhiise. Garuu isa wajjiniin immoo bilbilee haaseera dubbis dhos abdiidhuma bilbileetiin waa ittiin haasee waan tokko dubbii alarra jira waan hin quba qabu hin qabu laakiin ammoo waan kun yoo waan ta'u taate gara fuulduraatti akkaawuntiinis kan irratti ta'uu hin qabu koomitii keenya lammaffaa yoo deemuufis dhuguma birriin si akka ta'e immoo ammas birriin hagami reefarii barreeffames nuu kenni birriin si barbaachisu hagami jedhee waan hunda gaafadhee Samboode tole jennee adda baanee bultii lama booddee riifarii fi waan garaagaraa naa kenne. Haa ta'u har'a ganamallee dubbii wayina qaqqabee ture. Dubbii sana namoonni beekanii jechuun koreewwan biyya keessaa wayii akka waan kana walgaanii haasa'an dubbataniiru. Garuu dubbiin kun galgala si dhaqqabsiisna sii bilbila naan jedhanii naan bilbila asuma irratti wanna jechuu jira namoota arguu jira. Yaanni koo akka kootti osoo dubbii kana amma asitti dhaabdanii warri koree har'a yoo isa bira deeman ta'e bakka inni deeman eessatti akka deeman maal akka haasan adda baafannee deebinee isaanis walitti finnee hundi keenya dubbannee as deebinee uummataaf ifa osoo goone wanti amma jedhamaa jiru kun dhugaa moo kijiba inni amantaa sirriidha waan kana taanaan uummatatti waan dhufnee himnu lakki immoo waan kun kijiba jennaan immoo akkuma jettan isteetmentiin dirqama utuu isin asirratti dubbatiinuu anuu haaseera ganama nama naan haasee dubbii kana waa softanii isinii amanamuu baate isteetmentii akka nuu fiddanii isteetmentiin nufu taanaan waan kana irratti hojjechuu hin dandeenyu akka haasoftan taanaan maaliif jennaan uummanni muslimaa gowwamuudhaa hin qabu sababa kennatti kanaafuu irraa dhaabbanna jennee har'a xiqqoo irraa dubbanne gara zuhrii na fakkaata kanaafuu waan kana osoo haasofnee yoo inni waan kana godheera dhuguma birrii nama kana galeera moo hin galle nu amane weelkaam amanee uummatatti bee waan jedhu akka jedhu lakki immoo hin amanu jedha taanaan immoo yoo isteetmentii nuu baasee asirratti beellamaan bor galgalas ta'ee boroolees ta'ee beellamaan osoo as nuu dhufee godhame wanni kun ammatti yoo jennee inni dhufee dubbatu taanaan isteetmentii of harkaan qabnu taanaan cal jennee dhuma dubbannee nunis miiraan haasofnee namootas miira keessa galchinee isaaniin illee miira keessa galchuun immoo garam nu deemsa laata maslahaan isaa akkamtaa waan jedhuuf mee waan kana otoo akkasiin laalle akka nama xiqqoo isinirra waa beeka osoo hin taane akka nama xiqqoo wanni itti yoo kana goone jechuu yaada isin gaafadha.
Lakki naasoo noo jettanis immoo haasa'uu hin dandeessu. Laakiin kana turra gaarii na fakkaate yaaduu. Asli. Asli. Amma haasa Ustaaz Farhani haasa akkuma adeemsa qajeelfamaatti ilaallaa waan kana har'a guyyaa irraa akkumaan reef dubbadhetti ana Ustaaz Xaahir Galatooti Sayyaadha Suudii Jamaalii nama gara 5 taane waanuma kana haasofnee sirreessinee kallattii qabsisne jenneeti wal geenyee turre guyyaa guutuu eegaa turre tasa Abdii fi obboleessa Abdiif illee mijoofnetti fakkaata. Mee Ustaaz Xaahirtu waan kana keessatti illee walitti illee nu qabe waan ta'eef koree gizaawi koree turre har'a waan san illee tokko obboleessi Islaama bakka duraa jira. Hin gaafanne illee asuma jira waan ta'e walaa seenu Xaahir Ustaaz Xaahir mee yaa musliimuma inni obboleessi illee waa takka yaa rabbina hadiis wallahi. Hayyee. Mee Ustaaz Xaahir waan jalqabarraa waan irratti oollee waa hundaa'u ana mana taa'anii tasaafareetiin obboleessa mazmuura dhageeffataa deemu nama isa waraabee na erga jira maal jettan ijoollee tana dhogga wallahi akkana walitti jiru ana hunda caala jechuudha waan hunda amma waa isin dhaabadha anama waa isin dhaabadha hunda caala waan isin dhaabadha maal beektanii ijoolleen tun hin jarjartii akka ana walitti buune mucaan gowwaadha yoo xiiqii namaan qabe dhagayu humna keenya olii waan najisa waliiti walitti bu'inaa jedhan akkuma waan hin beekne because wal hin beekne waan ta'e birrillee isin kennaafi waan qabdaan guuraa kennaafi rakkoo miti garuu ani ummanni yoo gowwoomu garaan nan danda'u fayyaaluma makiyya garaan nan danda'u amma Abdii maasha Allah dullee omaa hamtuu irraan dhageenye bakka birrii kana malee mucaan kun maasha Allah jedhan addisuun Asli. Addisuu anna mataatti hojii yaabbateetiin viidiyoo waraabeen erga jira kunoo sheekonni teessan waan godhatu jedhee. Sodaachisaa booda itti deebina booda nu sodaachisa jedhe amma waan goonu qubna gaditti haa deebinu eenyu gadi miti amma waan goonu kafa Abdiin Raggaasaa laal Abdiin Raggaasaa illee haa dhufu marhaabaa haqa keessan dhugaa keessan kunoo tedheetiin waan foorjii deemtuun kana ifaan ifatti aggaallatu qabna guyyaa boruu horee uumamtee malee maqaballeessaa kanaati. An seenaa keessatti miidiyaa kanarraa gad dhufe jechuudha. Aaree arrabaa waa balleessuu waan kiyya soba jechuudha. Rabbiin natti hin beeku. Kophaa kiyya tafaallama. Ankalee kiyya baasee isin yaalchisaa isin jedhe bar wallaahi. Birrii takka isin hin gargaarina. Mileena 16 kana anatu baasee yaali isaa barbaachisu full ana full sponsor irraa ta'a wallaahi. Ayyee wallaahi. ويدي كمان حدثت أستاذ طاير خبيه خوتي أستاذ طاير في جراخنا دبته. بس إنه هيدر أتي أوبسنيتي إلى أصل الدين. السلام عليكم. عليكم السلام. إما كان نمني بفقفتي ويادا كني بريدة هيدر اللي أولا كنيرا أستاذ فرحان اللي واجدني مي أستاذ طاهر يود إما كان كيسة كوريتا أني كبي كنتاتي بلي ينكي يا ربي سوداني وانجرو كيسة دقاجر تلفكاو نور رجرا يوكان أمو أدانين بافن أكريف أستاذ فرحان جنان كانت تدبافن غير حواسا ديبنان اللي وانتوكو أستاذ طاهر ميت وغاجر تسي لفنوكايا جدود عن فراتيني هيدرنا وبسيت اتدابي عزيز أستاذ طاهر بدأ. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إجا حسابا يلي ناس ونس جباب دومان حسا وهاي بوليس كينا أبدي رجاساتي وجول كبته. namni dhukkubsatuun ni jira fayyulleen ni jira haa ta'uuti wanti kun qadara dhimmi isaa ummata islaamaa hunda rifaasisee muslimtoota qofaa miti warri amantii biroollee rifatee fi jira jechuun maaliif inni kaan amantiidhaan deeggaree inni kaan namummaanis ilmi namaa kun nama deeggaruu danda'a obboleessi keenya kun erga gaafa dhukkubsateeti namni hedduun deeggarallee ture gaafachallee ture. haa ta'uuti gaafa jalqabaa namoonni miidhamuu isaa irraa jalqabee waliin dhaabbachaatiin hin ture ni jira. Keessatti kan nuti beeknu waa'ee kanaa irratti tokko Haydarii fi Mubaarak Adam Ustaaz Mubaaraki jara lamaan kana beekna. Yeroo san akka carraa ta'anis umraadhaaf Saudi jira. Yeroo san keessatti akkuma dhageenye rifannee obboleessa keenya Haydar faatti wallee gaafachaa turre akkasuma nama biroollee hordofaatiin hin turre. haa ta'uuti obboleessi keenya kun hin fayyine dhibamaadha dhibee keessa jira
guyyaa irraa xumurumaan haawayyaa. Guyyaa irraa kana guyyaa irraati iyyuu miti. Armaan dura obboleessa isaa magaalama keessattiin argee addisuudhaan bar abdii miidhamaadhaan aan jedhe. Miidhamaa ta'uu ni beeyna. Kanaafuu waa'ee abdii hojii wal qabatee deeggarsi haa godhamuu fi yaalamuu qabaa. Hanga biyya alaatittuu deemee haa yaalamu. Dhimma kanarratti ammoo koreen itti haa godhamu waan jedhu wajjin haasofnee turre jechuudha. Addisu sana booda haalli tokko tokko waan namaaf hin mijanneef anis namoota tokko tokko walitti qabnee dhimmi abdii kun koreen ijaarramee koreedhaan hoogganamee yaalli isaa yeroo gabaabaa keessatti akka godhamuuf akka barbaachisu akkasumas ammoo yaadni jiru akkaawuntiin haa banamu waan jedhamutu iyyuu ture. Akkaawuntiin maqaa nama sadiitiin banamuu qabaa waan jedhu Abdii Raggaasaa ennu obboleessi Abdii addisuun dubbachaatiin hin ture. Hayyee isuma kana mari'annee koree itti goonaa koree waan kana ifoomsaa deemuu qabaa jennee irratti mari'anne. Innaa marii kana irratti walii gallu obboleewwan keenya kana bira dhayinee abboo qaatanaa ergee dhiifama jinan uummanni guutuun araarame eegasii waan biraa oolame sirreessuu hin danda'a nama waan haasa'e kana guutuu deebi'ee araaruu hin danda'a rakkoo. Nagaamstaati. Ayyee bareedaadha. Dhimmuma kanaa wajji wal qabateeti. Abdii yaalamuu qaba waan jedhu irratti koreen ijaarramuu qabaadha. Ulaagaan jalqabaa abdiif maallaqa gahaan dura immoo hagamtu gale inni kunillee inni fata'e waan hanqate irratti ammoo hawaasa deeggarsa itti gaafannee obboleessi keenya akka yaalamuu koreen ijaaramuu qabaa waan jedhu irratti namoota kana walitti qabne. Erga walitti qabne namoonni kun hunduu yaada kan inni fudhatan. Erga fudhataniin booda wal geennaa jennee dawwalle. Abdiidha yeroo bilbilutti abdiin ammoo na dhukkubaa hospitaala deemuu barbaadaa jennaan nama hedduun jirraa abdii sitti dhufnaa jennaan lakkii anamma achi deemaa mee akkam goonaree jennaan achitti isinitti dhufaan hun jedhe nutti dhufuu hin dandeenye obboleessi illeen akkasuma haajaadhaaf jedhee nu biraa kute bifa kanaan gargar baane jechuudha. Walitti deebinaa kan jedhu irratti guruuppii ijaarree dhimma kana isaan illee itti galchine waan jiru waan ammatti uummataaf galaa ture hin beeynu anaga birrii naga guurramaa ture hin beeku ani koree miti jechuudha achi keessatti namni adda durummaadhaan dhimma isaa harkaa qabu Haydarii fi Mubaarak hiriirsaa turan jara kana lamaantu jalqabarraa quba qaba jechuudha. Mubaarak musammaa moo? Jalqabarraa kan quba qabu. Mubaarak musammaati? Mubaarak Ustaaz Mubaarak Adam jedhama. Isaa fi Haydartu jalqabarraa. Waan akkanaa keessatti maqaan koo waamna isiniin ta'u miti. Warri maxxanse. Isiniin ta'u miti maqaan koo waamta malee. Alaa kulli haalitti. Ayyee egaa jalqabarraa keessa jiraatin. Amma walumaa galatti waliin gallaare. Ayyee yaada baay'ee gaariidha. Wanti irratti walii gallu erga wanti kun dhufee bakka kana gahee koreewwan kunniin guyyaa boruutirra ganamarraa walitti deebi'anii mari'atanii dhimma kana ifoomsuun dirqama ta'a jechuudha. Erga wanti kun bahe dhugaan illee bahuu qabdi. Isa kana wanti jiru erga bakka kana gaame isteetimentiin guyyaa obboleessi keenya dhukkubsaterraa deeggarsi eegalamirraa eegalee isteetimentii baankii obboleessi keenya baasee erga baasee booda hirree godhamee erga hirree godhamee booda yaalaaf waan isa barbaachisu wajji wal qabatee Heydar guyyaa gargaarsa eegalamee qaba viidiyoo uummanni haa waraabatu gaafa meeqatirraa eegaltan gargaara. Guyyaa Gaafa meeqatirraa gargaarsa eegaltan. nan laalaa itti hafufan gaafa Ramadaan kudha wayiiti. Poostii keeraani. Dooktar Abbaa Immaan maal galchine Gaafa abdiin wanni kun itti galte iskiriinshuut godhadhaa hundi keessan deema. Namni 15,000 as jirtan kun namni dhugaa barbaadan gaafa jalqaba inni waan kun itti galte deema iskiriinshuut godhadhaa. Dubbadhaa Ustaaz Farhaan. Ayyee jazaakumullahu khairan xiqqoo dubbadha inshaallahti. Guyyaan sun aanuu fiduu nan danda'a nahu jalqaba gareen shahaadaa dhaabbanni isaa maal akka ture isinitti himuu barbaada. Nutu jalqaba birrii sana galchee waan taateef akkana bilbilamee rifadhee yeroo jalqaba akka gargaaramu nam tokko birriin gaafatiina ammatti jenneen akka garee shahaadaatti. Wanti isin gootani birrii akkaawuntii dhuunfaarratti hin sassaabina.
kuno koreen shaadaa biyya keessa jiranii barreessaa fi akkasumallee wanni garaagaraa biyya keessa jiran wanni hin jedheen birrii akka nama dhuunfaa irratti hin sassaabne nuti akka nama dhuunfaa irratti birrii sassaabatanaan hin sassaabnu maaliif jennaani waan koreedhaan godhame dhaqaa maqaa keessan birrii akkaawuntii baasaati nama 4-3 taate akkaawuntii kan erga baastanii booddee sassaabnaa akka nama dhuunfaa irratti birreessan haga sanatti garuu gareen shaadaa waan qaburraati haa gargaaruun mana yaalaatti waan barbaachisu yeroo sanaaf natti waan barbaachisu birree ergaa ture jechuudha. Waan garee shaadaarraati hamma wanniidhaan bahutti jechuudha amma koreedhaan bahutti sanbootteedhaa bahanii osoo Baatii meeqan taa'u isaa hojjetanii agarraa jedhu. Maal jedhan? Baatii meeqa taa'u hojjetanii aga amma. Wallahu alam 3 ta'e inni akkuma gaafa dhukkubeeni bari hin beeku sanii yaadadhu laaluu danda'allee birriin galcheerraati jechuudha guyyaa san laaluu danda'a. Baatii 3-4. Mumkin ta'uudhaa danda'a birzabti hin beeku. So kanaanaa godhamu jennaan otoo ani kanaan jara eegaa jiruuti bahaniiti akkaawuntii kanaan hassaabu jedhanii gadhiifani. Akkamitti akkas ta'a jedhee warra koreetti keessaan dubbadhee jennaan yoo dubbatan akka biraatti ilaalamna wanti bakka goonuu dhabni naan jennaan khalaas jedhachumarraan irraa dhaabbadhan gama kooti akka nama dhuunfaatti waan gargaaruu fi du'aa gochoo ta'e malee waan biraa keessa illee hin seenne eeggasiiti. So wanni ani jechuudha barbaadu nu warri garee shaadaadhaa silaa dhaabbanni keenya yookiin immoo dhaabbiin keenya kana ture wanti nuti feenu kana ture hin taane ammoo waan ta'eef immoo nun akka garee shaadaatti garee shaadaa nu jalaatiin tuqiina gareen shaadaa kan keessanii waan balleessaan jiroo jiraate ni fudhanna laakiin ammoo nama balleesse kamuu nama uummataaf deemu kamuu si wajjiniin jirra ammas illee waan kana sirriidha jechaan jiru sirriidha wanni kun adda bahuudhaa qaba laalamuudhaa qaba isteetmentiin laalamuu qaba inni illee dhufee dubbatuudhaa qaba yoo dhufaniin dubbatamne ammoo waan of harkaa qabdan isin baasan Usaa waraan amma gizee.